Hojii akka mootummaatti xiyyeeffannoon itti kennamee hojjetamaa jiru keessaa walga'iinsi bishaan dhugaatii qulqulluu isa tokko. Hojii kana immoo adda durummaan kan hojjetu Ministeera Bishaanii fi Inerjiiti. Faana Broadcasting Corporate waliin addatti turtii kan taasisan Ministeera Bishaanii fi Inerjii Dr. Injiinar Habtaamuu Ittafaan bara baajataa 2016 kana keessatti sadarkaa biyyaatti lammiileen miliyoona 4 bishaan dhugaatii qulqulluu akka argatanii fi qisaasama bishaanii hambisuu irratti bu'aan galmaa'uusaa himaniiru. Gara miliyoona 74 tuqaa kan ta'u akka walii galaatti kuni uummata bishaan akka argatu taasifameera. Kan waggaa keessaa gaafa laaltu gara miliyoona 4 kan ta'u jechuudha. Uummata keenya kan bishaan argachuu danda'e kun nuuf milkaa'ina guddaadha. Gaafa kana immoo wal qabnee ilaallu magaalaaf baadiyyaatti gaafa laallu magaalaatti fooyyee qabna. Akkuma karoorfannee hin deemne baadiyyaatti iddoo tokko tokkotti akka barbaanne hin deemne. Maaliif akkuma beeknu Itoophiyaa keessa iddoo tokko tokko rakkoon nageenyaas waan jiruuf kontiraaktar deemee hojjechuu hin dandeenye, socho'uu hin dandeenye kun danqaa cimaan ta'ee ture. Warri fayyaa hin qabaanne warri waa rakkate sun akka isaan suphaman gochuudhaaf waan hojjechaa turre qabna. Keessumaa bishaan mancaatii yookaan kan loos jennu kana akka inni gadi bu'u gochuu 33 kan ture gara 30tti gadi buusneerra. Rakkoo walga'iinsa bishaan dhugaatii qulqulluu keessattuu baadiyyaatti mul'atu waliin wal qabatee jiru xiqqeessuu fi hambisuuf akka ministeeraatti inisheetiiviin hidha qeekootti jedhu jalqabsiifame. Godina Harargee Lixaa aanaa Meessoo mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa tokkummaa jedhamutti inisheetiiviin kun hojiirra oolaa jira. Barattootaa fi barsiistuu mana barnootaa kanaa kan ta'an Bilisoo Huseenaa, Naasiroo Abdallaa fi Xayyibaa Juneeddiin kana dura bishaan dhabuutiin rakkoo haamaa keessa akka turanii fi inisheetiiviin kun erga hojiirra oolee booda garuu rakkoon isaanii akka furame ibsu. Duraan bishaan barbaadaa turre harollee bishaan dhanyee ilaandi finna duraanillee bishaan marootiin nyaata nu godhaa jira. Haalaan nutti tole akka duraan irraa maanta gammannee jira. Duraan bishaan haroodhaaf barbaacha deemnee yeroo nyaataa isin nu godhanis aayilaandiidhaan haroodhaaf barbaacha asif yeroo fagoo deemnee turra zaan nutti irraatee otoo bishaan barbaannu amma haala salphaan as keessaan dhugee bishaan bareeda. Naannoo horsiisee bulaa kana keessatti bishaan baay'ee rakkisaadha jechuudha. Kanaaf yeroo duraanii bishaan kun hin jiru ijoolleen gizee fakkeenyaa fi waan adda addaatiif fidaa jennuun manumaa fidanii dhufan jechuudha. Saniifuu wanni akkanaa kun asitti nu hojjetamuun osoo kana qofaa miti mana barnootaa hedduutti babal'atee bareeda ture. Kanaaf kun waan gaariidha jechuudha. Hojiin kun kana dura jalqabame yoo turellee bu'aa argamsiisuu hin dandeenye. Kanaaf qorannoo gaggeessine. Qorannichis bu'aa argisiisee jedhu Dr. Injiinar Habtaamuu Ittafaan. Itoophiyaa keessa mannaa fudhattee ilaalte iddoo hundumaa bokkaan hin rooba. Bokkaan jira. Namni yeroo bokkaan roobee barinaan rakkoo bishaan dhugaatii dubbata. Itoophiyaa iddoo hundumaa mannaa fudhattee ilaalte jechuu dandeenya. Namni mana isaa keessatti qorqorroo qaba. Baay'inaatti iddoo baay'eedha. Yookaan immoo haala fooyyeen bishaan lafatti qabachuu danda'u waan tokko tokko qaba. Kana maaliifitu bishaan kana namni qabatee fayyadamuu danda'u. Bishaan dhugaatiif ta'uu danda'a yookaan boroo isaatti waa dhaabbachuudhaaf qonnaaf illee kan ta'uu danda'u yookaan beelladaaf ta'uu kan danda'u bishaan qabaachuu waan danda'uuf hojjechuu hin danda'amu kan jedhu qorannoo gaggeessine jechuudha. Gaggeessinee qorannoo qofa otoo hin taane lafarratti immoo olaalle. Iddoo baay'ee fudhannee ilaalleerra achirratti milkaa'ina ajaa'ibaa agarsiifnee jira jechuudha. Inisheetiivii hidha qeekootti jedhu kana manneen barnootaa 80 ol keessatti hojii jalqabsiisuu isaanii fi kanaanis bu'aawwan mul'achaa akka jiran himan. Waggaa kana keessatti isa kana bal'isnee deemne. Gara 82 kan ta'an manoota barnootaa iddoo baay'ee isaatti filanneetu achi keessatti jedhamu yaard kan jedhu kana mana barnootaa irratti xiyyeeffannee hojjenne. Gaafa hojjennu kaayyoon keenya jalqabamaa inni bishaan yookaan bokkaan mana barumsaa irratti roobu sun sassaabbannee achitti yoo bishaan qabanne kan immoo haala ammayyaa ta'een yoo kuufachuu dandeenya. Isa kuufanne kan immoo soolaar xiqqoo fayyadamnee bishaan sana baasnee akkaataa dhugaatiif ta'u gochuu dandeenye. Uummata keenya waan guddaa irraa barataa kan jedhu kana fudhannee kaan jechuudha. Kana gooneetu milkaa'ina ajaa'ibaa gaggeessinee jirra. Yeroo ammaa kana mana barnootaa baay'ee isaarratti xumuraa jirra. Waan kaayyeeffannee galmaan ga'uuf hojicha mana barnootaatti jalqabsiifnee jedhan Ministeera Bishaanii fi Inerjii Dr. Injiinar Habtaamuu Ittafaan. Namni naannoo sana jiru akka dhaqee irraa baratuuf manni barumsaa lafatti waa barattuudha. Kan barannu immoo federa qofa miti. Akkaataa itti waa hojjetan akkaataa itti jireenya nama fooyya'u kana akka namooti barataniif giddu galeessa godhannee kana qabanneetu adeemaa jirra. Milkaa'ina ajaa'ibaa gaggeessinee jirra. Gaafa kana goonu immoo carraa hojii sama uumneerra ijoollee baay'eedhaaf. Ijoollee leenjitee kan jira. Ijoolleen kun seeraan gurmaa'anii waraqaa ayyamaa kan qaban hojjechuu kan danda'an ijaarsaan kan gurmaa'an kan leenjii fudhatan nutu kan leenjise isaan kana immoo carraa hojii uumneetu akkaataan ittiin obbaa isaa deemu gochuu irratti hojii jalqabaa qabna jechuudha.